Nagaan nagarra caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf habayyatu hordoftoota Qiddist Yuutiib akkam jirtu nagaa keessanii inni madda nagaa burqaa nagaa keenyaa ta'ee gooftaan keenya galataa ulfinaan ajajamuu isin jechuun jaaladha jirtu lammiiwwan koo addunyaa maraarra jirtan hunduma keessaniidhaaf tolee gooftaan sina eebbisuu eebbifamaa isiniin jecha guyyaa har'aa viidiyoo tokko arginan baay'ee ajaa'ibsiifadhe jechuudha. Innis namoonni baay'een keessan kan beektanidha, hordoftoota baay'ee qaba. Haa ta'uyyuu malee jechuudha anaan baay'ee na ajaa'ibe jechuudha. Mee amantaa musliimaa keessatti gaa'elli amma kamittidha kan inni heeyyamamu isiniin jechuun jaaladha. Maaliidhaaf kunis mucayyoo harabaa tokko boleessi keenyas itti dhiyeessii irratti biraankii gochuudhaaf jennaanii inni egaa boleessa keenya abdiidhaaf akka inni fideetti godhee odeessinaan inni immoo boleessi keenya ajjiin anaaf jedhee waan baay'ee dubbachaa ture jechuudha. Akkasuma obboleetti keenya fayyoo naniikaa jedhee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kun anaan baay'ee na ajaa'ibe jechuudha. Waan waaqota dhiira akkanaa dhala namaatti hin qabin, sanyii namaatti hin qabin. Rakkina qabanatti fakkaate malee namni nagaan kana godhadhees kana yaadadhees sanitti hin fudhadhu jechuudha. Karaa kootiin waan waaqabus natti fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafiyyuu mee maalidha mee rakkinni isaa maalidha? Dubartii bira darbuu hin danda'u. Dubartii lafarraa fixuudhaaf jira. Dargaggoonni biraa osoo fuudhiini mee kuni maalidha isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa nama gaaffii guddaa natti ta'e jechuudha mana kan hin jedhamne. Kanaafiyyuu amma kamitti heeyyamamaa isiniin jedha. Keenya akka amantii keenyaatti gaa'elli tokkichumadha. Yoo si ta'es yoo si ta'uu baates isuma tokko faana akka jiraattudha. Macaafni qulqulluun keenya kana ajaju. Mee kan obboloota musliimaa amma kamittidha baruun barbaadaan ajjini sadaffaa fuudhee arfaffaa immoo kinoontalaa arabaa janachaa jira isiniin jechuun jaaladha. Innaa anaan baay'ee na ajaa'ibe baay'ee na dinqisiise jechuudha. Hojiin inni hojjechaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Isaaf qoricha kan taate ani yeroo ilaalutti obboleetti keenya imaanee turte jechuudha. Ishiitti waan tokko illee dubbatu akkasuma obboleetti keenya fayyuu baay'eetumaa jira jechuudha. Humna holidha garaa ishee argatee jira jechuudha. Kanaafiyyuu mee obboloonni keenya yeroo dhiiraan jaalannus ilaallanneetuma dhaabbanneetuma suutuma jennee osoo ta'e gaariidha. Isa yeroo biraatti dhufna. Kanaafiyyuu rakkinni obboleessa kanaa maalidha? Hiriyoonni isaas immoo itti siqanii rakkinni kee maalidha? Maalidhaaf gaa'ela tokkoon qabatte kan wajjiniin hin jiraanne gaa'elli waacidhaayi osoo jettaniini osoo gorsitaniini natti tola jechuudha. Biraankii bichaa irratti hojjechuu osoo hin taane waan inni jedhu bichaa qofa ilaaluu osoo hin taane rakkina obboleessa kanaas hubachuun ilaaluun gaafachuun to'achuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif jennaan hiriyaan akkuma nama balleessu nama tolcha waan ta'eef osoo rakkina isaa gaafattanii maaliidhaaf kanatti gaa'ela irratti gaa'ela barbaaddu? Akkasumas immoo maaliidhaaf nama gaa'ela kee tokkicha wajjin dhaabbatte wajjin adeemne maaliif hin dhaabbattee ilaaltu gaa'ela kee maaliif geeddartaa? Dubartii maaliif walii galchitee baaftaa? Maaliifis wanta hin taane raawwattaa? Osoo jettaniini gorsitanii akka yaada kootiitti jechuudha. Akkasumas immoo yeroo mucittii sanaanii inni gaafatu mucayyoon waan baay'ee gaafatteetti gabarree zetteetti minaamina zetteetti garuu inni sobee makiinaa qaba jedhe jechuudha biraankii sana keessatti jechuudha. Sababiin inni dubartii bira darbuu hin dandeenyeef maalidhaaf? Maaliidhaaf dubartii bira darbuu kan inni hin dandeenye? Dubartii manaa qaba wooti
ammuma abbaan targee dubartoonni targan yeroo irratti bilbilanii maal jedhaniin tole jedha malee lakkiin jedhu biraankii arginu irratti arginu irratti jechuudha. Kanaafiyyuu maalidha kan jedhudha. Kan inni amma immoo kinoo irratti isaan diraamaa hojjechaa jiru irratti biraankii adda hojjechaa jiru jechuudha. Yeroo kana dubartoota isaa wajjiniinis wal lola waan ta'eefi osoo gadi fageenyadhaan teessistanii gursitanii siin jechuun jaaladha. Garuu yeroo akkatti ilaalanis waan gursa namaa fudhatus namatti hin fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf anan akkatti biyyuu viidiyoo irratti na sodaachisa jechuudha. Maaliif bakka gaafa irratti suuta hidhee namaaf hin deebisu waan gaafatame irratti suuta hin jedhu gara lolaatti gara dullaatti kaata waan ta'eef kana siniin jechuun jaaladha. Rakkinni kee maali yaa obboleessa? Maalidhaaf dubartoota hojiidhaaf gara biyya harabaa imalanii jantee torban yuugaa dhugaa dubbachuudhaaf anaaf hin galuna. Kanaafiyyuu dargaggoonni fuunee jiru. Jalaan saameen dubartoota jireenya namaas immoo hin kuffisiini. Dubartoonni gara kee dhufanii ati hiittee baaftu kuni jireenya jalqabanii yeroo isaan ba'anis wanta baay'eetti isaan qunnamaa. Firoonni isaanii maatiiwwan isaanii isaan jibbuu danda'u. Maatii isaan irraa gargar ba'u, obboleessa isaan irraa gargar ba'uu danda'u. Akkasumas illee maqaan ni jira waan ta'eef adillee maalla dhibeenis ta'uu danda'a. Garuu shamarreen sanaafis osoo yaaddee gaariidhaan jedhaan immoo dubartoonni gara kee dhufaniyyuu jaalatanii natti fakkaatu. Akka rakkinni wayii jirutti kan hinanii fudhadhu jechuudha. Maaliif jenna sididuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Lakkisiin jechuu waan hin dandeenyeefidha. Obboleettiin keenya fayyooni usuma himaaneen si wajjiniin an jirtu kan ishiin sitti sissiquu jalqabdee gaa'ela gidduu kan ishiin galte jechuudha. Usuma gaa'ela keessa jirtuudha kan dubartoonni sitti sissiqan isaati kan dubartoota barbaaddu rakkoon kee maali obboleessa? Maali nutti maddu? Oromoon bal'aadha rakkinni koo kanadha jedhiitii nutti maddu bakka. Rakkoon hin jiru. Oromoo waan hundumayyuu danda'a. Oromoo wanti dhibu meeshaan maddeen hin jiru. Oromoon itti hiikuu beeka bakka. Hiikuu beeka. Gaaffii deebisuu beeka. Waan hidhame hiikuu beeka waan ta'eef mee suuta jedhii ilaalii. Dubartoonni kee yoo amootallee ta'aniirullee yoo ta'eera ta'e sirreeffachuu ni dandeessa. Sirreeffachuu ni dandeessa jechuudha. Hin sirroofti. Dhiironnis jechuudha yeroo tokko yeroo isaan amaa ta'an dubartiin gaariin karaa agarsiiste jechuudha abbaa manaa isheetti jechuudha. Anillee akkas ta'u na gargaaru siniin jechuun jaaladha. Maaliif jennaani amaa yeroo tokko wanta gaarii tokko yoo jiraate amaa sana sirreessuu hin danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu namni gaariin isaa amaa sirreessuu danda'a jechuudha. Kanaaf hin sirreessaa siniin jechuun jaaladha. Koomentii immoo yeroo barreessitanii fi jajjabina maaliif akkas goota? Mana madaamii kana keessatti baay'ee viidiyoo waraabuun naaf hin mijatu. Haa ta'u malee hojjechuudhumaan qabaafini gooftaan sinaa eebbisu siniin jedha. Kanaafiyyuu akkasitti miti maaliif akkas goota jedhaati. Gaala tokkicha qabadhuuti dhaabbadhu jedhaan isiniin jechuun jaaladha. Jechuun fuudhanii baasuu duwwaa osoo hin taane dhukkubarra bu'uun inni jira. Waan baay'eedhaan qabamuun inni jira. Kanaafiyyuu barri nuti keessa jiru kun fa'i bara hamaa bara baay'ee ulfaataadha waan ta'eef obboleessi keenya dubartii ilaalee bira darbuu qaba. Hajji kanaan booddee dubartii ilaalte bira darbuu qabda. Dubartii ilaaltituma basimeettituma fuudhuu duwwaa osoo hin taane ilaalee bira darbi. Dhugaan siin jedha ilaalee bira darbi jechuudha. Maal ilaalamee bira hin darbamu? Kanaafiyyuu simmeetaawiin dubartootaa illee yoo si keessa nam'ee jiraate ta'e of keessa ajjeesuun hin danda'ama jechuudha. Kanaan siin jedha yaa obboleessa koo yoon dogoggore immoo dhiifamaa siin jedha. Kanadha bakka naa hundumti keessaniyyuu dhaabbannee ilaaluun gaariidha. Keessuma dubartoonni jechuudha. Dubartoonni dhaabbannee ilaaluu qabna isiniin jechuun jaaladha. Gara fuulduraatti waan baay'ee wal gorsinuu qabna. Waan walirraa barannu hin qabna. Anis amma beekumsa koo amma dandeettii
kooti sinin barsiisaa sinis na barsiisaa sinin jechuun jaaladha. Wal kurfannee wal deeffachuuni aadaa keenya sinin jechuun jaaladha. Garuu mana madaamii kana keessatti uma tokko yoo hojjechuu waan naaf hin mijannee fi ani immoo egaa didee namaan sinin jedha. Didaatuma hojjedha sinin jechuun jaaladha. Yeroo tokko wantoonni baay'ee namaan falma sinin jedha. Egaa gola madaamii kana keessatti waan baay'ee waan odeeffamee haasaamee macaafni garaagaraallee barreeffamee waan hin xumuramne baay'eesaa darbaa isaa jirra. Akka fuula keenya kaameraan nu bareechu miti. Kanaaf yoo jabaadhaa sinin jedha. Dhaamsa kootiidha. Obboleessa koo dhaabbadhuuti. Ilaalin sin jedha deddeebi'een sin jedha. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf akka bakka baay'ee natti dhagahame jechuudha. Yeroo viidiyoo isaa ilaalu rakkina maalii qaba obboleessi koo kun jedheenanii maaliif egaa fuuninillee yoon isaanillee oromummaan iyyuu obbolummaadha. Kanaaf natti dhagahameera rakkina qaba obboleessi koo kun jedheenanii amma haadha manaa arfaffaa waan barbaadaa jiruuf sadiin baase intalaadhaan akka intalaadhaan sadiin baase tamaam jedhaan immoo jala seenee jechuudha. Na ajaa'ibsiifadhe sinin jechuun jaaladha. Gooftaan koo sinaa eebbiseeffamaa. Iddoon dogoggora yoon qabaadhe lammiiwwan koo dhiifama naa godhaa sinin jecha. Shalom.